Yooyaa akkam nagaa keessanii kun qophii ispoortiiti. Kanaan isin eessuu Jeesmiinii tapha har'a galgala eeggamu keessa shaampiyooniin bara darbee Maanchister Siitiin galgala sa'aatii afuritti dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Niwukaastil wajjin taasisu hawwii guddaadhaan eeggama. Maanchister Siitiin erga leenjisaan Pepe Gaardiyoolaan injifamuu eegalee wal morkii gurguddoo irratti ga'umsa olaanaa argisuudhaan morkattoota isaa injifachuun beekama. Bara 2022-23 geeba afur fudhachuudhaan tapha har'a Niwukaastil waliin godhu irratti olaantummaa akka qabu tilmaama guddaan kennameeraa fi Manchester City fi Niwukaastil yeroo 45 waliin taphataniiru. Manchester City yeroo 30 injifatu, Niwukaastil immoo yeroo 8 injifateera. Walqixa tapha ba'an immoo tapha 7 walqixa ba'aniiru. Yeroo ammaa kana Premier League kan dursu Niwukaastil tokkoffaa irratti jira. Manchester City immoo Barnley irraa aanee sadarkaa sadaffaa irratti argama. Gama biraatiin immoo wal morkiin Alexander Isak fi Erling Haaland waliin godhanii hawwii guddaadhaan eegama. Gama miidhama taphattootatiin immoo lachuu taphattoota sadii tan jalaa miidhame gara Manchester Citytiin Bernardo Silva, De Bruyne, John Stones, gama Niwukaastiliin immoo James Welk, Javier Marquinhos fi Emil Carvalho. Qophiin kiyya dhumeera waan dhaggeeffataniif galatooma. Qophiin biraatiin laayikii sheerii godhuun dagatina. Nagaadhaa tapha kana akka ilaaltu.